viidiyoo barsiisa garaagaraa akkasumas sooshaal miidiyaa keessan irraa wantoota adda addaa tamsaasa kallattiin dabarsuuf dabalatee immoo akkasumas wanta adda addaa barsiisuudhaaf wantoota adda addaa tiitooriyaala adda addaa barsiisuudhaaf barumsa isaa ta'uu waan barbaadan barsiisuudhaaf iskiriinii bilbila keessanii wanta bilbila keessan irratti hojjetaa jirtan kallattii waraabdanii gara namoota barbaadanitti dabarsuudhaaf yookiin immoo namootatti agarsiisuudhaaf iskiriinii bilbila keessanii akka gaariitti ediitii kan isin godhu akka waan bilbila lama fayyadamtanii waraabdaniitti kan isin gargaaru aappii hedduu barbaachisaa fi kwaalitii olaanaa qabu aappii baay'ee bareedaa tokkoon isin agarsiisu. Aappichi maal inni faayidaan isaa maali? Akkamitti itti fayyadamna? Tokkoon isaa viidiyoo kana keessatti ilaalla. Aappiin kun akkuma xuxxanii keessa seentanii permishinii hundumaa eeyyamtanii rikaard bilbila keessan gochuudhaan akka nama bilbila irraa isin barsiisaa jiru kanatti wanta barbaadan akkasiin bilbila keessan irraa agarsiisuudhaan namoota barsiistan isin gargaara. Aappii hedduu baay'ee bareedaa waan ta'eef akkamitti akka buufattanan isinitti agarsiisa. Akkasumas keessaa seenuudhaan seetingii tokko waliin sirreessuun aappilikeeshinichi amma faayidaa akka qabuu fi akkamitti itti gargaaramtanii akka irraa fayyadamuu dandeessan isinitti agarsiisa. Namoota barnoota garaagaraa kontentii garaagaraa YouTube irratti, TikTok irratti, Instagram fi aappilikeeshinii biroo irratti waan adda addaa barsiisuu akkasumas kontentii adda addaa hojjechuu barbaadaniif hedduu faayidaa guddaa qaba. Kanaaf hanga dhumaatti na hordofaa waliin buufadhaa. Waan gaaffisetti immoo koomentii irratti barreessan dhaamsa kooti. Kallattumaan gara pileestoorii bilbila keenyaa seennetti waliin buusnee ilaalla. Jalqaba irratti gara pileestoorii bilbila keenyaa deemna. Pileestoorii bilbila keessanii yookiin aappistoorii kana seenuudhaan waliin ilaalla. Pileestoorii keessa akkuma seentaniin bakka sarchii kanatti kilikii gootanii yookiin iddoo sarchii jettu kanatti kilikii gootaniiti gara keessaa seentu. Gara keessaa akkuma seentaniin X record jennee bakka kanatti barreessina. X record jettu akkuma nan barreessaa jiru kanatti X records jettanii barreessitu amma X record kan jedhu kanatti kilikii godhee isin agarsiisu. Kan amma jalqaba irratti argitan kun isa kana miti jechuudha. Kun AX record jedhama yookiin recorderii jedhama jechuudha. Screen recorder yookiin immoo AX kana osoo hin taane kanan yeroo baay'ee waggoota hedduuf kan hin fayyadame aappii hedduu bareedaa fi kwaalitii gaariidhaan viidiyoo bilbila keessan irraa screenii record isiniif godhuu fi aappii hedduu bareedaa ta'e kan argaa jirtan kanadha. Yookiin X record jedhama. Irra kilikii godhee isin agarsiisu. Kun akkuma argitan screen record ta'e yookiin screen record jedha. X recordidha. Kun hedduu addaa fi kwaalitii olaanaa qaba. Akkasumas meegaabaaytiin isaa baay'ee xiqqaa waan ta'eef namoonni hedduu itti waan fayyadamaniif isinis itti fayyadamtan hedduu faayidaa isiniif qaba. Akkuma argitan namoota miliyoona 100tu buufate jechuudha. Namoota miliyoona 100 oltu buufate akkasumas reetii baay'ee bareedaa fi 4.8 reetii qaba jechuudha. Aappilikeeshinii baay'ee bareedaa namoonni hedduun aappilikeeshinii kana hedduu kan ajaa'ibsiifatanii fi baay'ee bareedaa kan ta'edha jechuudha. Keessumaa moobaayilii keenya irratti yeroo fayyadamnu jechuudha. Kanaaf aappilikeeshinii kana instaayil godhattanii gara bilbila keessaniitti buufattu. Ani buufadhee waan hin jiruuf open jedheen gara keessaa seena. Open jennee gara keessaa gaafa seennu kanatti fuula nu fidaa. Ani amma waan itti fayyadamee jiruu fi kunoo rikaard gochaa jira jechuudha. Aappii kana fayyadamee rikaard gochaa jira. Rikaard gochaa waan hin jiruuf malee akkanatti isin banuu dhiisuu danda'a. Akkuma inni gara keessaa seentaniin permishiniin isin gaafatu hundumaa allow jettanitti eeyyama kennituufi. Kanaan booda gara siitingii bakka siitingii jedhu kana jala isaa kanatti wantoota adda addaatu jira. Viidiyoo, footoo akkasumas edit jedhee yookiin immoo siitingii kan jedhu kanatu bakka kana jira. Iddoo siitingii jedhutti kilikii goonee gara keessaa seenna. Gara keessaa akkuma seentaniin akkanatti wantoota garaagaraa isinii fida. Amma foolii enable jedhee jira. Kunillee kanatti taa'utu irra jiraata. Jalqaba irratti kan nuti ilaallu audio setting waan jiru kanadha. Audio settingiin wantoota gurguddaa 3 of jalaa qaba. Wantoota gurguddaa 4 of jalaa qaba. Inni jalqaba maakrafoon yoo ta'u, inni itti aanu internal audio, inni sadaffaan internal audio and macro audio, inni arfaffaan mute-dha jechuudha. Inni arfaffaan kun mutiin gonkumaa akka sagaleen hin dhaga'amne suura qofa akka isiniif waraabu gochuudha jechuudha. Amma yeroo waraabu kana sagaleen ni dhaga'ama akkasumas viidiyoon ni waraabama. Garuu mutii irra keenyaan sagaleen hin dhaga'amu jechuudha. Inni sadaffaa irra jiru kun immoo internal fi maakraafoonidha. Internal jechuun waan asirratti agarsiifamaa jiru viidiyoo haa ta'u, geemii haa ta'u, waan barbaadan haa ta'u, waan asirratti argamaa jiru ni waraaba akkasumas maakraafoonii sagaleen isaa ni dhaga'ama. Inni lammaffaa irra jiru kun immoo internal audioodha. Internal audio jechuun sagalee keessaa dhaga'amu duwwaa yookiin sagalee bilbila keessan irraa dhaga'amu duwwaa akka inni waraabu bakkee irraa akka inni hin dabalanne taasisa jechuudha. Inni tokkoffaa irra jiru kun immoo maakraafoonidha. Maakraafoonii jechuun maakraafoonii fayyadamtanii yookiin sagalee isin alarraa dubbattan akka dhaga'amu kan waraabu jechuudha. Ani amma maakraafoonii irra kaa'etan waraabaa jira. Sagaleen ani dubbataa jirus ni dhaga'ama. Fuulli bilbila kiyyaas immoo wanti isinitti agarsiisu marti isaa ni waraabama. Vooliyuumii kana
asii ol butattanii guddisuu ni dandeessu. Garuu modern kan ta'e yookiin sagalee bareedaa nama hin jeeqne as 100% kana irratti jechuudha. 200 hanga 300 asii ol guddisuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf ol dabaluu ni dandeessu. Kanaaf 100 irra kaawwattan waan tokkollee rakkoo hin qabu. Sababiin isaa editing yeroo gootan yookiin immoo editii yeroo gootan audio volume wal guddisuudhaan sirriitti sagalee isaa dabaluu dandeessu waan ta'eef inni biraan inni taanee jiru kun noise reduction waan jedhudha. Noise reduction jechuun reduce noise jedhee jira jechuudha. Sagalee waca garaagaraa yookiin sagalee noisii adda addaa naannoo keenya jiru sagaleewwan adda addaa naannoo keenya jiru akka inni hin dhaga'amne akka inni hin jeeqne gochuudhaaf bakka kanatti raayitii gootu jechuudha. Kan gadii kana mono yookiin istiroon irra yoo keessan waan tokko rakkoo hin qabu kan feetin irra keessanii bira dabartu jechuudha. Kun aadiyoo siitingii keessaa warreen kana qofaan sirreeffattu kana 100% irra kaawwattu. Kana bakka kanatti raayitii gootu. Kana mono yoo barbaadan istiroon kan jedhu kanarra keewwattaniiti keessaa baatu jechuudha. Irra keessaa baaneen booda ammallee akkana si kudhanii kwaalitii viidiyoo keenyaa sirriitti sirreessuu qabna jechuudha. Kwaalitii viidiyoo keessan jechuun viidiyoo gaafa waraabdan viidiyoo asirratti agarsiisan gaafa waraabdan kanarra tuquudhaan kwaalitii isaa akka barbaadanitti sirreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf amma kan jiru 1080p irra jira jechuudha. 1080 portrait irra jira. Kwaalitii isa dhumaa yookiin isa bareedaa irra jira. 16 fps irra jira. Akkasumas auto jedhee jira. Akkanatti kana sirreessitu. Inni biraan viidiyoo siitingiidha. Viidiyoo siitingiinis amma waraabaa waan jiruuf keessa nan seensisu. Orrattee hini auto irra yoo keessan gaarii ta'a jechuudha. Kun jechuun bilbila gara agarsiisti gaafa naannessitan bilbila faana rooteetii ta'a jechuudha. Bilbila keessan dalga gaafa dabsitan rooteetii ta'a. Wanta akkallee rakkoo hin qabu. Hin cufu jechuudha. Isin irratti hin cufu gaafa bilbila keessan olii gadi naannessitan. Fakkeenyaaf portreetii irra kanarra kaa'ee bilbila koo akka tasaa yoo naannesse yookiin akka tasaa akkas yoo naannesse rooteetii godheetuma waraaba malee bilbilichi yookiin rikaardiin kun addaan hin citu jechuudha. Kanaaf auto irra yoo keessan wanta akkallee rakkoo hin qabu. Inni biraan rikaardingi moodiidha. Rikaardingi moodiin ammallee noormaal irra yoo keessan sirrii ta'a. Sheek rikaardiin disabiliidha. Bilbila keessan gaafa socho'e rikaardi gochuu eegalaa kana disabilii yoo ta'e rakkoo hin qabu. Warreen kana akkuma nan dhiisetti dhiisaa akka kanatti bareeda waan ta'eef inni biraan rikaardi with screen off jedha. Bilbilli keessa screen isaa yeroo cufame illee rikaardi gochuu ni danda'a jechuudha. Waan dubbatamaa jiru yookiin waan bilbila keessan irraa agarsiifamaa jiru sana jechuudha. Kanaaf kanallee banaa yoo gootan sirrii ta'a. Kanaan booda warreen kana tokkoon isaanii yoo barbaadan irratti baasuu dandeessu yookiin immoo dhiisuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kana yoon godhe gaafa rikaardi ta'u akka iskiriinshutiitti gubbaatti ba'a jechuudha. Yoo dhiistan illee wanta akkallee rakkoo hin qabu jechuudha. Gara duubaa deebitanii akkasiin parmiishinii kennitaniif isin gaafata waan ta'eef rakkoo hin qabu yookiin immoo iskiriinshutii osoo rikaardi gootanii iskiriinshutii gochuu dandeessu buruushiidhaan agarsiisuu dandeessu jechuudha. Gaafa isin kana tuttanii duuba isaarraa mallattoo adda addaa agarsiisa jechuudha. Kun yoo isin fayyade bantanii yookaan immoo yoo dhiistanis waan tokko rakkoo kan hin qabnedha. Asuma gadi harkifachuudhaan rikaardingi kan jedhu kun riijer rikaardingii taayimii akkasumas voice changer kan jedhu kana ani ofiin godhee isin akka barbaadan jijjiiruu dandeessu. Sagalee keessan bakka garaagaraatti jijjiiruu yoo barbaadan kana banaa godhatanii itti fayyadamuu dandeessu. Hundi isaa firiidha jechuudha. Auto repair kan jedhu kana yaadumaan banaa godhee akkasumas as dhuftanii trash file you delete will be keep it up to 24 hours jedha. Kan yoo barbaadan banaa gootu barbaadan cufaa gootu jechuudha. Kan isin dileetti gootan hanga turu agarsiisa. Kanneen qofa as keessaa sirreeffachuudhaan gara duubaa deebitu. Sanaan booda akkuma irra tuxxanii amma rikaardiin gochaa jira jechuudha. Kun kan argaa jirtan kanaadha. Irra tuquudhaan yookiin irra kilikii gochuudhaan start kan jettutti kilikii gochuudhaan startii gootu jalqabsiistu jechuudha. Fakkeenyaaf asii gadi dhaqee isin agarsiisu amma waraabamaa jira jechuudha. Kun akkuma argitan paasii fi stooppii fi tuulsitu jira jechuudha. Tuulsii kanarratti waan tuqee tuulsiiwwan garaagaraa naa baasaa akkanaan parmiishinii duuba deebi'ee eeyyamu na taasisaa jechuudha. Isa kana isin akka barbaadanitti kan isin tolu sirreeffachuu dandeessu. Tuulsiiwwan garaagaraa naa baasaa fakkeenyaaf tuulsii irratti tuqee gaafan keessa tuulsii adda addaati naa baasa. Iskiriinshutii akkasumas baarkarii fi wantoota adda addaati. Amma argitan kontirool siitingii kan jedhu kun aadiyoon 100% irra jira. Orienteeshiniin portreet irra jira. Kastamaayisii akkasumas voice changer ofii ta'ee jira jechuudha. Kan akka barbaadan banuu dandeessu. Fakkeenyaaf buruush irratti tuqee yoon isinitti agarsiise gaaf kana akkanatti naa baasa jechuudha. Kuni maaliif fayyada? Fakkeenyaaf xiyya kana hin qabdan yoo ta'ate bilbila keessanirraa xiyya hin qabdan yoo ta'ate amma kaansilii godhee isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf amma xiyya kana hin qabdan yoo ta'ate xiyyi kun hin jiru yoo ta'ate bakka waan tokko agarsiisuudhaaf yookiin barnoota tokko barsiisuudhaaf gara keessa seenee isin agarsiisu fakkeenyaaf amma barnoota tokko barsiisuudhaaf kanarraa waa barsiisuu yoon barbaade xiyyi kun hin jiru yoo ta'ate
xiyyi kun hin jiru yoo ta'ate, xiyyi kun hin jiru yoo ta'ate, xiyya namatti agarsiisaa jiru kun hin jiru yoo ta'ate, bakka baarkarii kanatti kilikii gochuudhaan kana jechuun kanatti kilikii gochuudhaan irratti kilikii gootanii sarkilii irra yoo barbaadan, geengoo yoo barbaadan xiyya kanarra kaa'uudhaan akkanatti agarsiisuu dandeenya jechuudha. Akkanatti agarsiisuu dandeenya. Akkanatti barbaadan kalarii feetan irra kaawwattanii akkanatti giriin irra yoo kaa'e giriinii naaf sarara. Akkanatti sirreeffachuu dandeenya. Yoo barbaadan immoo kana baakii godhee isinitti agarsiisu duubatti deebiseeti. Xiyya ishii kanaan duubatti deebistu jechuudha. Xiyya ishii xiqqoo kanaan duubatti deebistu irraa X godhee isinitti agarsiisu irraa deebiseeti. Yoo barbaadan geengoo irra kaa'uudhaan akka kanatti agarsiisuu dandeessu. Yoo barbaadan sarkilii irra kaa'uudhaan geengoo reektaangilii irra kaa'uudhaan akkatti agarsiisuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo baarkarii irra kaa'uudhaan akkanatti agarsiisuu dandeessu. Wantoota adda addaa halluu barbaadan fayyadamtanii itti gargaaramuu dandeessu jechuudha. Kun maal inni hojjetanii kan amma isinitti agarsiise kan gubbaarratti ol ba'ee jiru kana jechuudha. Fakkeenyaaf kana as jiru kana, kanas jiru kanadha. Isa tuulsi kan jedhu kanarra kilikii gootanii tuulsi barbaadan gubbaa kanatti baafattu jechuudha. Gubbaa kanatti baafattu fakkeenyaaf iskiriinshuutii irra yoon kaa'e utumaan barsiisaa jiru iskiriinshuutii gochuu hin danda'a jechuudha. Kanatti iskiriinshuutii naaf godha jechuudha. Yeroon barsiisaa jiru kanatti iskiriinshuutii naaf godha. Tuulsiiwwan akka kanaa fayyadamtu. Aappiin kun aappii hedduu bareedaa waan ta'eef itti gargaaramaan isiniin jedha. Aappii kanaa wal qabatee gaafii yoo qabattan koompiitarratti barreessaa. Akkasumas aappii kana kallattumaan daayirektii argachuu yoo barbaadan gara telegiraam chaanaalii furtuu aappii hidhattanii buufachuu dandeessu. Gaafii biraa yoo qabaattan nu gaafadhaa, firiidhaan isin gargaaruu dandeenya. Nagaan naaturaa waan dhaggeeffattaniif guddaa kabajama. Yeroo biraa immoo viidiyoo isin fayyaduu fi aappii hedduu gaarii ta'e kan biroon isin qabadhe dhufa. Waliin barachaa akkasumas barnoota ediitingii adda addaa asirratti maxxanfamee jiru YouTube chaanaalii kanarraa barachuudhaan gara fuulduraatti gara diijitaalatti akkasiin dhuftanii isiniin jedha.